Rakkoon misooma Oromiyaa rakkoon waa hundaa way tokkotti gabaabsuun hin danda'ama. Biyyi tokko utuu politika ajandaa isaa hin fixatin dura ajandaa misoomaatti seenuu hin danda'u. Rakkoon nuyi har'a keessa jiru karaa misoomaa yoo ta'e, karaa barumsaa yoo ta'e, karaa afaanii yoo ta'e, karaa amantii yoo ta'e, karaa kamiinuu yoo laaltan ajandaa politikaatu hin dhumne akka dhumuuyyuu hin barbaadan. Walgeessee walitti haa odeessituudhaaf yoo ta'e malee odeessitee galti malee murteen galtu. Akka murtoon hin muramne beeku. Akkitti murtoo muranis walgahaniidhuma haasa'aniidhaan miti. So ajandaan politikaa rakkoo guddaa qabu. Yeroo wanni Oromoo afaanni Oromoo ka'u afaan Amaaraatu rifata. Afaan Amaaraa rifatu kun immoo afaan Itoophiyaati jedhameera. Yoos Itoophiyaanis Amaara kana wajjin rifata. Yogaa Amaariniif Itoophiyaan rifatanii Oromoon immoo Oneeg ta'eeti ashabbaarii ta'eeti maraataadha itti duulaa jedhe. Akka kanattiin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Ajandaan politikaa rakkoon Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru kun hiikamuu qaba. Itoophiyaadhaafis gaariidha yoo hiikame, Oromoodhaafis gaariidha yoo hiikame. Kanatu hiikamuu dide. Oromoon rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuuyyuu hin dhoffata.